Humna kun qabdi. Mata dureen keenya har'aan tana meeshaalee ati beekuu qabdu. Meeshaalee ijoo qaama keessaa muscle unit to know the function waa'ee kanarraa ilaalla. Meeshaaleen ati beekuu qabdu keessaa inni jalqabaa baayiseepsiidha. Baayiseepsiin meeshaan jedhamu kuni lower arm flexi kan godhu. Harka akka ol cabsatu asii godhu kanaan baayiseepsii jedhama. Harkarraa kan argamu. Inni biraa deltooyidiidha. Deltooyidiin kun irree gubbaarra jira. Abdaakti armiidhaaf harka kana akka ol fuutuuf akka harka kana gara oliitti akka ol fuutu akkasii godhu deltooyidii kana. And also injection siteidha. Bakka lilmee jiran keessaa tokko isa kana. Harka kanarra yeroo lilmee namaa jiran bakki jiran deltooyidiidha. Maqaan deltooyidii kun sheeppii isaa hima. Sheeppiin isaa bifa tiraangilee waan taateef deltooyidii jaaniini. Meeshaan biraa sternocleidomastoidiidha. Sternocleidomastoidiin bakka ka'umsa isaatii fi site of originiidhaa fi site of insertioniidha. Maqaan kun sternamiidhaa fi clavicle irraa ka'eeti mastoidii seena. Meeshaan kun. Meeshaan kun faayidaan isaa to turn headiidha. Mataa gara mirgaatii fi gara bitaatti akkaati gamana jettu kasi gargaaru. Isa mormarra oluu deemu kana sternocleidomastoid jaaniidha. Inni biraa gastrocnemiasiidha. Gastrocnemiasiin miila kana faana miilaa tan akka lafarraa ol fuutuuf kasi gargaaru. Flexi sole of feetidha. Faana miilaa tan akka ol qabduuf si gargaara. Ka biraa laasimas doorsiidha. Laasimas doorsiin harka keessaa fi alatti extend and addaakti godhuudha. Harka kana akkanatti ichi dheereessuudhaa fi san booda harka kana addaan diriirfachuudhaaf kasi gargaaru. Jala kanarra akkana achi deemu yeroo harka bitaa fi mirgatti addaan diriirfattu. Inni biraa pectoralis majoriidha. Pectoralis majoriin upper arm flexi godhuudhaafi. Pectoralisiin harka gara oliitiin jiru kana yerooniif sirriitti digirii 90 gootee addaan diriirsiti. Inni biraa intercostalidha. Intercostaliin kan cinaacha jidduu jiru kana. Intercostal musclein move rib for breathing. Yeroonii fi hargansuudhaa akka cinaachi kun socho'u ha gargaaru intercostal muscle kana. Foon cinaacha jidduu kana. Inni asirra mul'atu kun anterior view meeshaa qaama namaati. Deltoid kan jenneen kan achirra jiru sani. Extensoriin isaa asii harma jidduu jiru kana. Maqaa gosa hedduu qaba. Ka biraa gadii tana maaltu jira? Kani miila kana. Miila keessallee meeshaa garagaraatiitu jira. As keessaa jalqaba wanni ati beekuu qabdu saayitii lilmee jiran. Bakki lilmeen jiramtu eessaa? Tokko deltooidii kana. Inni biraa gluteasiidha. Hudduu tana gubbaarraa. Inni biraa gara fuula duraatiin. Vastus lateraalisii. Isa asirra gad deemu kanaan vastus lateralis jaaniini. Kan jilbaa fi huddii jidduu jiru kana. Ka biraa tiraapiziyeesiidha. Tiraapiziyeesiin bifti isaa tiraapiziyeemii waan fakkaatuuf tiraapiziyees jaaniini. Extend head and move shoulder. Yeroo ceekuu tana sochoosuu barbaaddu. Hin danda'uufaa jechuu yeroo barbaaddu meeshaan ittiin sochooftu sun tiraapiziyeesiidha. Kan morma kana gara duubaatiin ceekuu tana jidduu jiru. Inni biraa tiraayisepsiidha. Tiraayisepsiin fi baayisepsiin harkarra jiranii. Extend lower arm. Harka kana akka gad diriirfattuuf si gargaara tiraayisepsiin. Baayisepsiin ammoo akka walitti ol cabsattuuf. Inni biraa gluteus maximasiidha. Gluteus maximasiin injection site keessaa tokko kana. Gluteus yeroo jaan hudduu tana gubbaarra jechuu bakka taa'aniin kana. Ka biraa saartarasiidha. Saartarasii miila kana walitti ol cabsfachuudhaaf addaatti taa'e
and also flex leegidha. Miila kana karaa garaatti yeroo ol cabsitu maashaan duuba saniin jiru sun sartaras yaaniidha. Inni biraa vastus lateralisdha. Vastus lateralisiin isa yeroo miila gadi diriirfattu gubbaa kanarraa mul'atu kana. Faayidaan isaa to extend leegidhaafi. And also injection site keessaa tokko isa bakka ilmi irra jiran. Rectus abdominis. Rectus abdominisiin garaa kana compress godhuudhaaf. Compress the abdominidha faayidaan isaa. Rectus abdominisiin garaa kana walitti gaggodhachuudhaaf. Rectus femoralisiidhaaf. Rectus femoralisiin to flex taa'idha. Miila kana gad diriirsuudhaaf. Lower leg kana yeroo gad diriirsite rectus femoralis yaaniin gara duubaa saniin jira. Inni asirratti argitu kuni gara gubbaatiin kun hamataati. Orbicularisiin kan ijaa kana. Asirraa wanni ati ilaaltu sternocleidomastoidii kan jenne san. Sternocleidomastoidiin sternamiirraa ka'ee asiin gurra kana jalatti gala. Lafee sternamiirraa ka'ee clavicular gubbaa dabree san booda mastoidiidhaatti dhaabbata. Sternocleidomastoid kan jedhaniin. Trapeziisiin ammoo gara duubaatiin jira. Shoulderii kana gubbaa. Inni biraa rectus majoralisiin fi rectus abdominisiin. Rectus abdominisiin kan garaa kanarra jiru kana. Yeroonii fi ispoortii dalagan kan guddatu garaa irratti garaan akka jabaatu kan godhu. Kan biraa bicepsiidhaa fi tricepsiin. Bicepsiin isa gadii sanaan jiru kana harka akka ol cabsattu kan si gargaaru. Tricepsiin ammoo akka gad diriirfattu harka kana. Trapeziisiin duuba kanarraan kaasiin bifa trapezoidii fakkaatu asirraan jiru kanaan trapezium jedhama. Kan biraa deltoidiidha. Deltoidiin kan harka kanarra jiru. Maqaan deltoidii kuni sheeppii isaa hima. Sheeppiin isaa bifa tiraangilii waan fakkaatuuf. Duuba kanarraan maaltu jira? Laasimas doorsii jaaniini kan dugda kana duubarraan akkanatti bitaa fi mirgatti deemu kana. Muscle of lower legiin duuba kanaan gastrocnemius kan jenneen isa xuncaa miilaa kana kan akkanatti as ba'u kana. Inni biraa kan asirraa hin dubbatin gluteesiidha. Gluteesiin kun mediasiidhaa fi maximasiidhaa jira. Gluteesiin duuba kanarraan bakka ilmi irra jiran kana. Kanaan gluteesiyaan. Waa'ee masiiliidhaa asirratti xumurra. Mata dureen keenya haarayni waa'ee nerva siistamiidhaati. Nerva siistem jechuun maali? Bakka meeqa qoodamti? Faayidaan isii hoo maali? Bal'inaan laalla. Nerva system jechuun sirna narviidhaa jechuudha. It is composed of neuron and neuroglia. Sirni narviidhaa kuni waa gurguddaa lama qaba. Meeshaan isaa gurguddaa waa lama. Tokko neuronidha. Neuronii jechuun waan ergaa daddabarsaati. Inni lammaffaa neuroglia. Neurogiliaan ammoo waan neuronii kana baadhatee deemaani. Waan neuronii kana nyaachisaati. Balaarraa ittisa. Sanii neuroglia jedhama. Neurons transmit nerve impulse along nerve fiber to other neurons. Neuroniin kuni ergaa daddabarsu narvii tokkoo fi tokko jidduu ergaa katti daddabarsu sirni narviidhaa kuni neuronii fayyadameeti. Neurons typically have three structure. Caasaa gurguddaa sadii qaba neuroniin kun. Inni tokkoffaadha cell body. Inni lammaffaadha axonidha. Inni sadaffaadha dendriteidha. Wantoota kana sadeen qaba. Cell body, axonidhaa fi dendritii qaba. Nerviiwwan ja'aniin tun maali? Nerves made up of bundle of nerve fiber. Nerve fiber irraa tolfamti. Waan seelii xixiqqoo waa dhagahuu danda'u, waa dabarsuu danda'u sanirraa tolfamti. Neurogiliaan ammoo faayidaan isaa carried
variety function to aid in the protective nervous system. Niwuroonii kana gargaaruu, nyaachisuu, balaarraa ittisuu. Niwuroojiliyaan faayidaan isaa. Bireenii tana keessa niwuroonii hangam takkaatiitu jira? Sammuu namaa keessa niwurooniin kun hangam takkaa jira yoo jenne tilmaamaan brain is collection about 10 billion interconnected neuron. Biiliyoona 10 ol qaba niwuroonii walitti hidhatee jiru kana. Sammuu jechuun niwuroonuma jechuu dandeenya. Each neuron is tokkoon biiliyoona 10 kun hundi isaatu biochemical reaction fayyadama. Keemikaala wal nyaatutu keessa jira. Keemikaala fayyadameetii ergaa daddabarsa. Ergaa fuudhuu fi dabarsuudhaafis wanni inni fayyadamu keemikaala. To receive, process and transmit information idhaaf ergaa qeebaluuf akkasumas dabarsuuf wanni inni itti gargaaramu keemikaala. Anatoomii niwurooniidhaa yoo ilaalle niwurooniin kun waa gurguddaa sadii qaba jenne. Tokko seel boodiidha. Seel boodii jechuun isa kana. Seel boodii kana keessa niwukilaasiidhaa jira walakkaasaa. Inni sararri kanatti gad deemu kun keessi isaa sun aaksaniidha. Gara xumuraa kanarraan dendraayitii qaba. Niwukilaasiin xiqqoodhaa fi guddoodhaa jira niwukilaasiin kun asirra. Niwukiloolus yaaniin isa guddaa sana. Extension outside to the cell bodies. Niwurooniin kun seel boodii kanarraa inni dameen kun akkana gad dheeratu kuni waa lama qaba. Dendiraayitiidhaa fi aaksanii qaba. Isaan kun faayidaan isaanii garagara. Faayidaa niwuroonii hubachuuf wantoota kana lamaan beekuun dirqama. Dendiraayitiin conduct impulse toward the cell body. Ergaa ol dabarsu gara cell bodyidhaatti. Aaksaniin ammoo conduct impulse away from cell body. Cell body irraa gadoo dabarsu. Dendiraayitiin gara cell bodyidhaatti yoo ol oofu aaksaniin ammoo irraa fageessa. Cell body irraa gara kaanii dabarsa. Inni biraa niwurootiraansmiitara. Niwurooniin tokko gara niwuroonii biraatti ergaa daddabarsuudhaaf wayii fayyadama. Niwurootiraansmiitara jechuun keemikaala ergaa kana sammuu keessa daddabarsuun niwurootiraansmiitara jedhama. It is a chemical substance that carry message from one neuron to another or from neuron to other body tissue. Wantoota keemikaala kana ergaa niwuroonii tokkorraa gara niwuroonii biraatti takka immoo niwuroonii tokkorraa gara qaama biraatti ergaa daddabarsu kanaan niwurootiraansmiitara jedhama. Other body tissue yeroo jennu wantoota kanneen akka onnee fa'aa, kanneen akka maashaa, lafeedhaa, kanneen akkanaa kanatti ergaa dabarsa. Inni biraan saayinapsiidha. Saayinapsii jechuun maali? Hiikkaan isaa small gap with separating neuron. Niwuroonii tokkoo fi tokko wanni addaan baasaa saayinapsii jedhamti. Bakki niwuroonii lama itti walitti dhufu. Wanni asirratti mul'atu kuni saayinapsiidha. Inni irraa ol hin jiru kun niwuroonii tokko. Irraa gadiin illee niwuroonii biraa jira. Jidduu isaa tana saayinapsiidhaa jira. Ergaa tokkorraa gara tokkootti bakka itti fudhatu san jidduu saayinapsiidhaa jira. Inni biraa riseeptara. Riseeptara jechuun maali? Riseeptara jechuun waan akka makiinaadhaa. Takka immoo pirootiina niwuroonii kanarratti maxxanee ergaa waa dabarsuudhaaf, ergaa san baadhachuudhaaf niwurooniin kun ittiin gargaaramu saniin riseeptara jedhama. It is protein embedded in cell membrane of neuron which exert an effect on next neuron. Riseeptarri kun makiinaa jechuudha. Bakka inni waa itti baadhatu. Niwurootiraansmiitarri dirqama riseeptara kanarratti baadhatamuu qaba.
keemikaalli ergaa daddabarsu suni riseeptara kanaan baadhatameeti bakka silaa dhaquu barbaadu san dhaqa. Kanaafuu niwurootiraanismiitarri waan ergaa san dabarsu yoo ta'e, riseeptarri immoo makiinaa isa san fuutee deemtuuni. Narva siistamaa kana kompoonentii isaa haa ilaallu. Maal qaba? Narva siistamiin seentaraaliidhaa fi peeriferaal jennee bakka lamatti adda baafna. Warreen jidduudhaatii fi warreen fageenyaa. Kana salphatti hubachuudhaaf nama dhaabbatu tokko yeroo isaa dhaabbatu kanarratti waa'ee narbii haasa'uu barbaadde mataa ol waan jiruu fi mormaa ol waan jiruu fi harkaa fi miila kana gadii tanaan peeriferaal jennaan. Oliin sun ammoo seentaraaliidha. Seentaraal narva siistama keessa waa lamaa jira. Bireeniidhaa fi ispaayinaal koordiidhaa jira. Periferaal narva siistamiin ammoo seensarii endi mootor narbii qabdi. Narboota ergaa fuudhanii fi ergaa geessan, ergaa fidanii fi ka deebisan. Akkasumas kiraaniyaal narbiidhaa fi ispaayinaal narbii qabdi. Kiraaniyaal narbiin narbii sammuu keessaa haatu jechuudha. Narbii which is originate from the brain, we call it cranial nerve jennaan. Narbii ka'umsisii sammuu keessa ta'e sanii kiraaniyaal jenna. Ispaayinaal narbiin ammoo narbii bakki isiin irraa haatu ispaayinaal koordiidhaa. Periferaal narva siistemii kana jala awutoonoomikiidhaa fi soomaatik jennee adda qoqqooduu dandeenya. Awutoonoomikiin awutomaatikaalii warreen hojjetu. Warreen hojiilee fedhii namaatiin malee hojjetan to'atu. Control involuntary process of body. Waan qaama keessatti gaggeeffamu fedhii namaatiin alatti raawwatamu kanneen akka hargansuu, kanneen akka dhawannaa onnee, kanneen akka bullaa'insa soorataa. Wantoota fedhii namaatiin malee hojjetan kana narbii hooggantuun awutonoomik nerva system jenna. Awutonoomikii kanallee bakka lama adda baafna. Simpaateetikiidhaa fi paaraasimpaateetik jenna. Simpaateetikiin during fight and flight yeroonii fi rifatte. Yeroonii fi wantoota waa takka dalaguudhaa deemtu. Yeroo qabamte kan ittiin baatu narbii kana asii ajaja. Paaraasimpaateetikiin ammoo during rest and digestidha. Isaan kun lamaan dirqama waliin jiranii baalaansii wal godhuu qabu. Simpaateetikii yoo tokko dabale paaraasimpaateetikiin ammoo ni xiqqeessa. Inni xiqqaate sun akkuma xiqqaate san yoo itti fufe namticharra rakkoo gaha. Kanaafuu simpaateetikiin isa san harkaa dabaluu qabdi. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Seentaraal narva siistamii inni jennuuni sirna narbii wiirtuu jechuudha. Warreen jiddu galeessaa. Maal qabanii bireeniidhaa fi ispaayinaal koordii qaban. Bireen jechuun sammuu jechuudha. Sammuun tuni eessa jirti qaama namaarraa? It lies inside hard outer shell of skull. Keessa lafee mataadhaa tana jirti. Buqqee mataadhaa tana keessa sii jirti. Inside protected by cushion of cerebrospinal fluid. Keessatti wanni isii tana balaarraa eegu wanni sammuu tana balaarraa eegu wantoota sadii jira. Tokko booniidha. Lafeedhaan iskaal boonii kanaatiitu balaarraa eega. Inni lammaffaadhaa membareenii qabdi. Menenjii isa jaaniin kan. Menenjiin kuni kalloo lafee tanaan jalatti maashaa jiru. Membareenii jiruun menenjii jaan. Inni biraa wanni sammuu balaarraa ittisaa dhangala'aadhaan jira. Cerebrospinal fluid jaaniin. Dhangala'aan suni sammuu keessa naanna'eeti sammuun akka nyaata argattu godha. Menenjii inni jennuuni layer of non-nervous tissue. Baqqaana lafee sammuudhaa tanaan jala jiru ta'ee kan narbiin tahin. That surround and protect the brain in the spinal cord. Menenjiin kuni sammuudhaa fi spinal cord kana marsee balaarraa ittisa. Spinal cordiin bakka jirtullee ni jira. Menenjii kana jala
yoonii fi isa kanatti qoqqoodne duraa maatarii, araaknooyidiidhaa fi piyaa jennee bakka sadiitti adda baafna. Duraa maatariin tough fibrous membrane immediately internal to skull. Meningii kana yoo addaan qoqqoodne lafee mataadhaa tana yeroo banan wanni itti aanee dhufu duraa maatarii kana. Maqaan isaatu duraa maatar jedha. Ka duraa jechuudha. Ka duratti dhuftu. Enclosed brain and spinal cord. Keessa sammuudhaa tana haguugee jira. Duraa maatarii bira yeroo gakkutti araaknooyidiidha dhufta. Wanni hangammaatti dubbanni nervous systemiin wanni isii balaarraa eegaa gubbaa tana maaltu jira? Skin of scalp jira. Gogaa rifeensirraan biqiluu jira. Gogaa san jala yeroo gabbuute maaltu jira? Periosteemii jira. Periosteemiin lafeedhaa fi akkasumas gogaa jidduu jira. Lafee mataadhaatii fi gogaa mataadhaa kana jidduu jira. Periosteemii kana yerooniif bira gakkutti maaliif dhufta? Meningii dhufta. Duraa maatarii, araaknooyidiidhaa fi piyaa maatar kan jennu lafee tanaan jalatti membreenii jiru kana yooniif addaan babaafne. Duraa maatarii kanallee bakka lama baafna. Isa duratti dhufnu kana. Ka gara lafee olaanuu fi ka gara meningii gadaanu jennee adda baafna. Periosteemiidhaa fi meningiyaal jennee. San jala yeroo gabbuute araaknooyidiidha dhufta. Araaknooyidiidhaa gad maaltu jira? Piyaa maatariidhaa jira. Piyaa maatariin bakka blood vesseliin faan keessaa qabu. Inni asiin sararri jidduu tanarra gad deemu kuni faaksii sarabrii jaaniin. Faaksii sarabiriin bakka banaa sammuu jidduu jirtu jira. Kaarroo qabdi sammuu walakkaan isii bitaa fi mirgatti addaan baati. Bakka kana jidduu ispeesiidhaa jira. Subdural ispeesiidhaa fi sabaraaknoid ispeesiidhaa jira. Membireeniin kun hundisii jidduun banaa qabdi. Araaknooid inni jennuuni spider webidha. Mana saaphapuudhaa fakkaata. Delicate layer, thin and silk like tissue qaba. Bifti isaa inni qal'aadha. Mana saaphapuu fakkaata. Tishuun isaa akka shuboodhaatti wal keessa dachaatee jirti. Piyaa maatariin ammoo loose tishuudha. Loose tissue jechuun tishuu harkifachuu dandeessu. Tishuu laaftuudha. That cover brain and encase blood vessel. Sammuu tana haguugdeeti akkasumas hiddoota dhiigaa sammuu tanaaf waa dabarsan isii keessaa qaba. Highly vascularized membrane sammuu keessaa bakka kana piyaa maatarii kana. Kabira cerebrospinal fluid jenna. Cerebrospinal fluid dhangala'aa sammuudhaa fi spinal cord keessa deddeemu jechuudha. Eessa jidduudhaa baha? It lies space between arachnoid and piyaa maatar. Bakki inni qabatee jiru arachnoididhaa fi piyaa jidduu jira. Duraa keessa osoo hin ta'in arachnoididhaa fi piyaa jidduu jira. Faayidaan isaa two main functions act as cushion. Akka sammuun tuni qabbanuutu, akka sammuun tuni hin oowwine. Elektiriinii sammuudhaa kun akka waliin tuyne. Faayidaan isaa helping to diminish transmission of shocking force. Waan yeroonii fi elektiriinii wal tuquu ka'e akka inni sun qabbanaa'u akkasumas sammuun akka boqottuuf cerebrospinal fluid kun faayidaa hedduu qaba. Akkasumas qorannaadhaaf illee itti fayyadamna. Cerebrospinal fluid yoo rakkoon sammuu keessa jiraatte, infekshiniin sammuu keessa yoo jiraatte ittiin beekuudhaaf illee dhangala'aa itti gargaaramna. Brainiin sammuun tuni it needs breathing to properly function. Sammuun namaa takka hojjechuudhaaf waa sadii barbaaddi. Wantoota sadii barbaaddi. Tokko oksijiniidha. Oksijinii barbaaddi. Require more oxygen than any other organ. Orgaanota qaama namaa keessa jiru keessa harka caalaa oksijinii ka barbaadu sammuudha. Inni lammaffaa wanni isiin barbaaddu gulukoosiidha. Energy source.
madda anniisaadhaa waan ta'eef gulukoosii barbaaddi. Inni sadaffaadhaa tiyaamiiniidha. Tiyaamiiniin kun wanni isiin barbaaddu for production and use of glucose. Oomishaa akkasumas itti fayyadama gulukoosiidhaatiif. Sammuun namaa sirriitti dalaguuf oksijiniin gahaa ta'uu qaba. Gulukoosiin qaama keessa jiru gahaa ta'uu qaba. Kanarraa wanni sii galu yoo oksijiniin gad bu'e sammuun hojjechuu hin dandeessu. Gulukoosii yoo gad bu'e illee sammuun hojjechuu hin dandeessu. Itti aansinee wanni ilaallu region of brain ilaalla. Sammuun tuni naannoo meeqa qabdi? Sammuun tuni regionii gurguddaa 3 qabdi. Brain stem qabdi. Cerebellumidhaa fi medulla oblongata jechaa barachaa turtan. Region of brain garuu bakka gurguddaa 4tti adda baafna. Cerebral hemisphere, diencephalon, brain stemidhaa fi cerebellum jennee bakka 4tti adda baafna. Cerebral hemispherein isa cerebellumii qabu guddaa kanaan cerebral hemisphere jedhama. Diencephaloniin ammoo waa lama of keessaa qaba. Thalamusidhaa fi hypothalamusii qaba. Brain stem inni jennuun isa halluu magariisa qabu kana akkana gad dheeratu kun waa 3 qaba of keessaa brain stemiin. Midbrain, poniidhaa fi medulla oblongata qaba. Inni afuraffaadhaa cerebellumidha. Cerebellumiin isa gara duubaatiin jiru kana. Faayidaa isaaniitiin wajji tokko tokkoon ilaalla. Cerebellum is the largest part of brain. Kutaa sammuu keessaa guddaan cerebellumidha. Distinguished by fold or convolution. Yeroo niitii jaallaltu caccabaa qaba. Dachaa qaba cerebellumiin kun. Cerebellum has 4 pair lobe. Cerebellumiin kun loobii 4 qaba. Loobii isaa kana akka salphaan yaadattuuf lafee gubbaan jiru moggaafame. Cerebellumiin kun loobiin 4 frontal, parietal, occipitaalidhaa fi temporal jedhaniini. Frontaaliin isa gara fuula duraanu kana. Parietaaliin ammoo isa cinaa lamaan jiru kana bitaa fi mirgaan. Occipitaaliin isa gara duubaatiin jiru. Temporaaliin ammoo isa gara gurraa kana gassiqee jiru. Faayidaan cerebellumiidhaa maali? Cerebellumiin meemoriidha. Waa yaadachuudhaaf. Conscious thought. Waa yaaduuf. Speak. Motor and sensory function. Dubbachuuf akkasumas wantoota tokko tokko harkaan hojjechuuf. Miira qaama keetii to'achuuf this is controlled by cerebellum. Waajjirri guddaan sammuu keessaa bakki inni jiru cerebellumii keessa jira. Cerebellumii yoo ilaalle. Cerebellum is it is a mass that occupy posterior part of cranium. Cerebellumiin kutaa sammuudhaa ta'ee isa gara duubaa qabatee jiru kanaan cerebellumii jedhani. Cerebellumiin dalagaan isaa control automatic regulationidha. Qaama kana balaansii godhee qaxjee akka inni dhaabbatu. Regulation for movement, for balance and posture. Dhaabbii ta'e akka qaxjettee dhaabbattu, akka deemuu dandeessu, wantoota tokko tokko kan barteellee akka hojjechuu dandeessu as well as skilled movement. Yooniif ispoortii barattee wantoota san akka hojjechuu dandeessu kan si taasisu cerebellumidha. Dalagaan isaa regulationidha. Medulla oblongata yoo ilaalle. Medulla oblongataan bakka inni jiru brain stem hundee sammuudhaa keessa jira. It connects cerebellum and the cerebellum with spinal cord. Hundee sammuudhaati. Dalagaan isaa cerebellumii isa guddichaa fi cerebellumii kana spinal cordidhaan wajji wal qunnamsiisuudha. Dalagaan medulla oblongataadha. Akka waliigalaatti brain stemiin kun dalagaa vital sign qaama namaa to'achuudha. Dalagaan isaa guddoon. Brain stem is control heart rate. Dhawannaa onneedhaa to'achuu, respiration rate, hargansuu akkasumas body temperature. Yoo inni kun miidhamee vital sign namaa ni jeeqamti.
Inni biraa diyaansefaalooniidha. Diyaansefaalooniin bakki isiin jirtu sit on the top of brainstem. Hundee sammuudhaa tana gubbaa jirti diyaansefaalooniin. Enclosed by cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere bakki jennuun cerebramiin kun bakka itti adda ba'u. Sammuun bitaa fi mirgatti adda baati. Bakki isiin itti walitti deebitu tuni diyaansefaaloon irratti. Diyaansefaaloon made of three parts. Paartii sadii qaba. Taalamasii, hypothalamasii fi epithalamasii qaba. Maali dalagaan isaanii? Thalamasii surround third ventricle. Ventricle jechuun ta'onnee sanii miti. Sammuu tana keessa sararri gad deemu suni ventricle jaaniin. Sadaffaan isaa thalamasii kanaan qabamee jira. The relay station for sensory impulse. Ergaan qaama miirarraa dhuftu hundi isii tuqattu malee hin dabartu. Sambooda eega isii bira dhuftee isiitu waajjira barbaachisu dabarsa. Thalamasiin. Transfer impulse to correct part of cortex for localization and interpretation. Ergaan qaama miirarraa dhuftee dirqama thalamasii bira eega geessee bakka silaa itti hiikamtu sandayti. Dalagaan thalamasiidha. Ergaa sensarii irraa dhufte sammuurraa bakka isiin dhaquu barbaaddu geessudha. Dalagaan isii. Hypothalamasii yoo ilaalle hypothalamasiin dalagaa gurguddaa lama qabdi. Neuro and endocrine function qabdi. Dalagaa narviidhaatii fi dalagaa hormoonii qabdi. Antidiuretic hormooniin achi keessaa madda. Antidiuretic hormoon jechuun hormoonii dhangala'aan qaama namaa keessaa akka hin dhumne namni hedduu fincaanaan oolle kan nama dhorku antidiuretic hormoon jaaniin. It is help for fluid balance. Dhangala'aa qaamaa tasgabbeessuudha. Dalagaan hypothalamasiidhaa kan biraa body temperature regulation. Temperature qaamaa to'achuu. And regulating arterial blood pressure. Dhiibbaa dhiigaa kan arterii keessa jiru to'achuu. Akka waliin kaane fi akka gadi hin buune. Faayidaan hypothalamasii kan biraa appetite and hunger. Fedhinnaa nyaataa akka qabaattu. Akka beeloytu. Namni tokko akka beela'uuf dalagaa hypothalamasiiti. Yoo hypothalamasiin miidhamtee beela'ee hin beeku, quufee hin beeku. Inni biraa physical change associated with emotion. Jijjiirama yeroonii fi miira kana keessa galtee yooniif gammaddi, takkaa yoo gaddite, yoo rifatte, jijjiiramoota miiraa kanamarra mul'atu kana hypothalamasiitti to'ata. Yeroo rifatan akkana ta'anii, yeroo gammadan. Inni biraa epithalamasiidha. Epithalamasiin gadii tana jirti. Forms the roof of third ventricle. Jala ventricle sammuu keessa jirtu kana jala sadaffaa kana jirti. Gadii tana. Epithalamasii baruu yoo feete it is house of pineal body. Mana xannachaati. Xannacha pineal ijaamuu jira sammuu keessa. Manni isaa epithalamasii kana keessa. Endocrine gland. It include choroid plexus. Choroid plexus bakka dhangala'aan cerebrospinal fluid sun keessaa maddu. Epithalamasii kana keessa. Form cerebrospinal fluid. Kana bira yeroo gakkuutte epithalamasiidhaa gadi yeroo kutte spinal cord dhufta. Spinal cord is continuation of brain which provide pathway to and from brain. Spinal cord sammuudhaa fi qaama jidduuta jirtu isiidha. Ergaan sammuurraa dhuftu gara qaamaa akka dabartu, ta qaamarraa dhuftu gara sammuu akka dabartuuf dalagaan spinal cord guddaan kana. To and from brain and to and from the body. Ergaa kana daddabarsuudha. Pathway akka sullamaatti. Spinal cord is surrounded, protected, nourished by cerebrospinal fluid. Spinal cord kuni wanni isii tana nyaachisu, wanni isii tana balaarraa ittisu, isii tana marsee jiru bishaan jennu kana dhangala'aa cerebrospinal fluid jedhamu. Tokko kana. Lammaffaa bony protectioniin akkuma sammuunis lafeedhaan eegamtu vertebraeedhaatiitu isii tana eega. Dugugguruu duudaa. Dugugguruu duudaa tana keessa spinal cordidhaa jira. Spinal cord is
terminate with caudal equine. Caudal equine jechuun bakka isiin tuni itti dhadhaabbattu gadiisan jechuudha. Foramen magnamiidhaa jira. Foramen magnum to lumbar 1 or lumbar 2 hanga achitti gadoo deemti. L1 takka immoo L2 dogoggoruu duudaa tana yeroo gara gubbaarraa gara gadiitti lakkooytu. Spinal cord is runs through vertebral canal or vertebral column. Dogoggoruu duudaa tana walakkaa isii keessa gadoo spinal cordidhaan jira. Faayidaan isii maali? Faayidaan isii tokkoffaan sensory and motor innervationidha. Qaama kana inferior to head through spinal nerve. Qaama irraa gadi jiru isiinis narbii mataa ishee qabdi. Qaama irraa gadi jiru hoogganuu dalagaan tokkoffaadha. Kan lammaffaadhaa two-way conduction pathway. Ergaa karaa lamaati daddabarsiisa. Ergaa karaa lamaa qaamaa fi sammuu jidduu ergaa daddabarsu. Inni sadaffaadhaa faayidaan isaa major center for reflexidha. Refulipii center for reflex arki. Refulipiin isiidhaan hoogganama. Wanti kaattifachuudha, ija libsachuudha, ni jerkii. Wantoonni kanaa kuni spinal cordidhaan hoogganama. Spinal cordiin isii dogoggoruu duudaa tana keessa akkana gadoo deemtu kana. Foramen magnamiin isa gubbaa tana jiru kana. Kun asiin naannoo kun cervicalidha. Kun ammoo gadiin tun lumbar enlargementiin bakka jirtu. Bakka cerebrospinal fluidii fa'aattiin fuudhan. Peripheral nervous system yoo laalle narbiilee fageenya irra jirtu jechuudha. Peripheral jechuun. Nerves either motor nerve or sensory nerve. Narbiin gosuma gurguddaa lamaan kanaa jira. Yookaan ta ergaa deebiftu yookaan immoo tafittu. Sensoriin ta gadirraa ol oofittu. Motoriin ammoo eega sammuudha itti hiikkaan itti kenname ta deebiftu. Fakkeenyaaf yoo waan si gubaa waan oowwaa harkaan tuyte miirri oowwaa sun yeroo si dhagahame gara sammuutti ergaan kan dabartuun sensorii narbiidhaan. Erga sammuu dhayitee interpret taate immoo wanni sun si gubu jirti harkarraa fudhadhu kasiin jiru motor narbiidhaan fida. Motor nerves efferent jaaniin maqaa isii bira. Efferent is innervate muscle and gland. Maashaadha. Akkasumas xannachoota kana kakaasu. Isii waa raawwattu taasisu. In order to accomplish this, they conduct energy from central nervous system to muscle and gland. Hojiin isaa guddoon ergaa sammuudhaa gara maashaadhaatii fi gara xannachaa ergaa sammuurraa fidu ajaja dabarsuudha gubbaarraa gata. Afferent or sensory nerviin ammoo dalagaan isaa send sensory information from receptor to brain. Ergaa qaama miiraarraa dhuftu kana gara sammuutti. Receptoroonni qaama keessaa bakka hedduu jira. Qaama guutuu keessa jiran iskiinii irra ni jira, gogaarra, maashaarra ni jira, humna irra ni jira, orgaanii irra ni jira. Ergaa achirraa dhuftu kana gara sammuu dabarsuudha. Narvii tana bakka lamatti adda baafna. Iddoo ka'umsa isii irra hundooni. Cranial nerviidhaa fi spinal nervii jennaan. Bakka isiin irraa site of origin irra hundooniiti. Cranial nerviin 12 pairidhaa jira. Cimdii 12. Cimdii 12 jechuun 24 jechuudha. 12 pair of cranial nerviin bakka lama adda baafti. Hojii isaarra hundooni. Ka'umsarra hundooni nervii bakka lama baafti. Bakka isiin irraa kaatutti. Cranialii fi spinal jennee. Hojii isaarra yoo hundooni garuu bakka lamatti adda baafna. Sensory or motor nerve jennaan. Cranial nerviin cimdiin 12 kuni 12 kana keessa 10 of these nerves originate at brainstem. 10 hundee sammuurraa ka'an. Nervii cranialii cimdii 12 jennu kana keessa 10 brainstem irraa ka'an. Warreen brainstem irraa ka'an eenyu? Tokkoffaan cranial nervii lakkoofsa tokkoffaan maqaan isii olfactory jaaniin.
Olfactory nerviin dalagaan isii waa suufu for smelling-dha. Wanni kun fooliin isaa akkana jirtini urgoyti jechuuf cranial nervii lakkoofsa tokko. Cranial nervii lakkoofsi lammaffaan optic jaaniin. Optikiin dalagaan isaa waa arguudha. Ijiti tun dalagaan isii ergaa imeejii san sammuutti ol dabarsuudha malee bakki itti waa argan sammuu. Center for Vision-dha jira. Waajjira arkiinsaa. Cranial nervii lakkoofsi sadaffaan, afuraffaanii fi lakkoofsi jahaffaanii controlling movement of eye-dha. Sochii ijaa tana olii gad oofuu tana to'atu. Lakkoofsi sadaffaan oculomotor jaaniin maqaase. Lakkoofsa afuraffaa ocular jaaniini. Inni jahaffaan immoo abduusan jaaniin. Isiin tun sadii wajjin hojjetti. It is motor nerve isaan kun. Motor nerviin kan ergaa sammuu irraa fidu. Control movement of eye dalagaan isaanii. Cranial nervii lakkoofsi shanaffaanii trigeminal jaaniin. Trigeminaliin faayidaan isaa tokko sensation of head-dha. Mataa kana yoo waase tuqan tuqamee jiraachuu arguudha. Fuula kana akkasumas movement of jaw-dha. Haama kana sochoofachuudha. Nerviin ajajju cranial nervii lakkoofsa shanaffaadha. Cranial nervii lakkoofsa torbaffaanii facial nerve jaaniin. Nervii fuulaa. Testis facial movement yeroonii fi nyaara walii guurtu gammaddu yeroo kolfitu fuula kana sochii fuulaa cranial nervii lakkoofsa torbaffaadhaatiitu hojjeta. Cranial nerviin tun hojjetti moo hojjettuu beekuudhaaf waan silaa isiin hojjettu kana testi godhuudhaan. And the secretion of tear and saliva. Dalagaan cranial nervii lakkoofsa torbaffaadhaa imimmaan kun akka namarraa yaa'an. Gororri faan akka yaa'u. Kana dalagaan isaa. Cranial nervii lakkoofsi saddeetaffaanii acoustic jaaniin. Acoustikiin dalagaa lama qabdi. For hearing and equilibrium. Waa dhagayuudhaa fi madaala qaamaa eegu. Akka waa dhagayisu tasi gootu cranial nervii lakkoofsa saddeeti. Cranial nervii lakkoofsi saglaffaanii glossopharyngeal jaaniin. Glossopharyngealiin kokkee tana keessa jirti. Faayidaan isaa sensation and movement in pharynx. Kokkee tana keessa waasi jiraachuu of keessa dhaga'uu fi akkasumas sochii kokkee tana keessatti geggeeffamtu ishii to'ata. And the secretion of saliva. Cranial nervii lakkoofsa torbaffaa wajjin dalagaa wal fakkaattu secretion of saliva qabdi. Gororri kamaddu. Sammuu tana keessaa bakki isiin irraa haatu cranial nerviin tokkoffaan lammaffaan hanga 10tti tajirtu hundi sammuu irraa haati jenna. Lakkoofsi 11ffaadhaa fi 12ffaan ammoo gadii tana jira. 11ffaan accessory jaaniini. 11ffaa fi 12ffaan gadii tanaa. Cranial nervii lakkoofsi 10 vagus nerve jaaniin maqaasii. Vagus nerviin control test dhandhama miira dhandhammiidhaa kana to'achuu akkasumas sochiilee pharynxii fi larynxii keessaa to'achuu. Kokkeedhaa fi akkasumas bakka larynxii jechuun isa karaa dibbee sagaleetti gad deemu sun bakka san to'achuudha. Cranial nerviin lakkoofsi 11 spinal accessory jedhama. Spinal accessory jechuun gargaartuu spinal cord-dhaati. Faayidaan isii movement of pharynx-dha tokkoffaa. Pharynxiin akka sochootu, larynxiin akka sochootu, head and shoulder namni mataa kana sochoofachuu akka danda'u. Akkasumas ceekuu tan hin danda'u fa'aa akka inni sochoofatuuf dalagaan isii tokkoffaan. Cranial nerviin lakkoofsi 12 hypoglossal jedhama. Hypoglossaliin dalagaan isaa arraba kan akka sochoofattuuf. Arrabni kun akka olii fi gadi akka arraba gabbaasuu dandeessu. Tagootu cranial nervii lakkoofsa 12. Namni kun miidhame arraba gabbaase yeroo jetteen arrabni
takkaa gara tokkotti jiba gara tokko jallata. Narviin itti aansinee ilaallu ispaayinaaliidha. Oriijinii irra hundoofnee kiraaniyaaliidhaa fi ispaayinaal jennee bakka lama qoodne. Ispaayinaal narviin cimdii 12 jira jenne. Kiraaniyaal narviin. Ispaayinaal narviin ammoo dheeraa 31 peeriidha. Cimdii 31tu jira. Ispaayinaal narviin jaaniin narvii ka'umsi isaa ispaayinaal koordii irraa ta'e. Saniin ispaayinaal jedhama. Iskiriinni mul'ata barsa. Ispaayinaal narviin cimdii 31tu jira. Isin tuni lafee isiin irraan baatuun lafee naannawaa isiin baatuun irra hundoofnee maqaa kenninaaf. 8 sarvaayikaaliidha. Lafee sarvaayikaaliidhaa tani mormarra jirtu kana 8 achi keessaan baati. 12 tooraasikiidha. Lafee cinaachaa tana lafee qomaata jennuun tana. 5 lumbaariidha. 5 ammoo saakaraaliidha. Takka kookeejiyaaliidha. Walitti yeroo daballee 30 takka ta'a. Ispaayinaal narviin cimdii 30 takka. Kiraaniyaaliin ammoo 12. Inni itti aansinee ilaallu awutoonoomik narvas siistamiidha. Awutoonoomik narvas jechuun awutoomaatikaalii wantoota fedhii namaatiin malee to'attu awutoonoomik narvas siistam jedhama. Yookaan immoo involuntary nervous systems ni jedhama. The portion of nerves which regulate activity of cardiac muscle, smooth muscle and gland. Dalagaan gurguddoonis maashaa onneedha. Maashaa lallaafaa, xannachoota kana to'achuu. Dalagaan awutoonoomik. Awutoonoomik nervous systemii kana bakka lama baafna. Simpaateetikiidhaa fi paaraasimpaateetik jennee bakka lama baafna. Simpaateetikii yeroo tam hojjeta. Paaraasimpaateetikiin. Sympathetic operate under condition of stress or emergency. Yeroo muddamte, yeroo balaansii qabde, yeroo rifatte, yeroo san hojjetti. Balaansiin jalaa bahu. Parasympathetic is operate under normal condition. Parasympathetikiin garuu yeroonii fi nagayaan jirtu. During rest, during digest, yeroo boqonnaa irra jirtu, yeroo san hojjetti. Sympathetic is for fight or flight dha. Yeroo rifatte dandeessuu baqattee jalaa baata flight gootee. Yoo baqachuu dadhabde immoo as garagaltee ofirraa qabda. Akka ofirraa qabdu takka akka baqattu tasi gootu sympathetic nerve. Response to unusual stimulus. Wanni duraan hin beekne yeroon ibsi dhufte isa saniif kakaatee deebisaa kenniti. Take over to increase activity. Maal si hojjechiifti? Qaama kana hojii duraan hojjetu ol hojjechiifti. Namni yeroo rifate yoo fiigeesse uumaan ta'u qoreen isin dirtu. Sababni isaa narvii tanaatiitu overstimulate ta'a. Asirratti E divisionii yaadachuu qabda. Exercise, excitement, emergency and embarrassment. Sympathetic yaadachuudhaaf E dha hundinuu. In during exercise yeroo sochii gootu or excitement takka immoo yeroo wanta akka hawwite or emergency takka yeroonii fi muddamte balaansii qabdee or during embarrassment takka yeroo qaanoyte tasaa yooniif osoo nama hedduu fa'aa keessa jirtu uffanni sirraa bu'ee yeroo san sympathetic nerviitu dalagaa dalaga. Parasympathetikiin ammoo housekeeping activity dha. Hojiin isaa hojii mana eeguuti. Yeroo jennu conserve energy. Anniisaa kana ni qusata. Maintain daily necessary body function. Hojiilee qaamni guyyaa guyyaan hojjetu kana akka qaamni hojjetu gargaara. Sympathetikii E dha yoo yaadatte parasympathetikii immoo D dhaan yaadatta. D'n tokko digestion bullaan isaa. Defecation and diuresis. Defecation isa garaa bahuuf. Diuresis ammoo fincaanuuf. Yeroo sympathetic nerviin dalagaa dalaytu digestion wanni jedhamu ni dhaabbatti.
akkasumas defecationis hin jirtu. Wanni hundi gara anniisaadhaatti deebiti. Conserve energy wanni jiruuf gulukoosii yeroo kana kuufamu. Yeroo sympathetic immoo gulukoosiin qaama keessa jiru hundi humna deebi'a. Gamanas deebi'eeti hojii irra oola. Inni xumura irratti ilaallu reflex arcdha. Reflex arc jechuun reefuu liphii jechuudha. Reflex arc kajaaniin rapid predictable involuntary response to stimuli. Waan si mudate takkaaf yeroo qaamni kee humna keetii ol deebisaa deebisu. Fakkeenyaaf waa funyaan kana keessa akka waan si deddeeman yeroo taate ni haddifatta. Sneezingin sun reflex arc jaaniin. Reflex arcin karaan irra deemtu direct route from sensory to interneuron and to effector. Mootoriidhaan hin dhuftu. Wanni akkasii humnaan deemtuu fi eega sensorii irraa kaate kallattumaanii interneuronii irraa effectoritti deebiti. Silaa mootor neuroniidhaan kan dhuftu taate ni turti. Kanaafuu sentariin reflexiidhaa spinal cordidha jenna. Ergaan achirraa kaatee daftee deebiti. Yeroo hattifatan takka yeroo ija libsatan wantoonni kanaa kun reflex arc jaaniin. Types of reflexiidhaa fi and regulation alaallu autonomic reflexiidhaa fi somatic reflexiidhaa jira. Warreen fedhii teenyaan waan fedhii teenya irraa dhufu kakaatii fi akkasumas waan fedhii teenyaan malee fakkeenyaaf smooth muscle regulation maashaa lallaafaa qabu hidda dhiigaa fa'aa keessa jiru to'achuudhaaf yeroo inni hiddi dhiigaa gar malee babal'ate dhiphisuudhaaf yeroo inni gar malee dhiphate bal'isuudhaaf wantoonni kana autonomic reflexii ta'a. Inni biraa heart and blood pressure regulation dhawannaa onneetii fi dhiibbaa dhiigaa fa'aa tasgabbeessuu regulation of gland yeroo inni fi xannachoonni hormoon isaanii gar malee maddisiisan akka humnaa gad maddisiisan isaan kana tasgabbeessuu. Digestive system regulation wantoonni kanaaf wani autonomicii fedhii namaatiin malee waan hojjetamu. Somatic reflexiin ammoo skeletal muscleidha. Skeletal musclein maashaalee jiran keessaa fedhii keenyaan kan akka feene goonu isa jenna. Fakkeenyaaf diriirsuudhaa fi qottoonfachiisuu ni ol kaasuudhaa fi gabbuusuu kan dandeenyu skeletal musclein fedhii keenyaan. Ergaan maashaa kanarraa dhuftulleen somatic reflex jaaniin. Fedhii keetiin akka waan san guutuuf si hayyamti. Sila autonomikii taatee harka ol kaasuu fi gabbuusuun si hin barbaachisu. Kanaaf barnoonni keenya kaarraa kana fakkaata. Sagantaatti aanu keessatti waa'ee seensi orgaan irraa kaanee ilaalla. Waa'ee qaamota miiraa.